wali guru qofami wal gargaru jechuun gaafa namni du'e birrii guru qofamiti sigale there is many way to help each other akkas godha obboleeyyantiya please mana madami keessa warri dalaydan wayta madamiin tee gadi baate TikTokii sente hudduu garas marqitu madamiin tee sitti ol deebinaan si arginaan duuda dhoyte lafa si darbiti mana madami gaafa dalaydan wayta jaarsi madami mana jirtu huccuu kakallaa ka harma si mul'isu ka hudduu si mul'isu godhattee jaarsa madami keetii dura hin deemin hin feetu aramni duuda dhoyte si cabsiti fooqirraa si darbiti si galee madamiin kee tasa jaarsi isii ija hamtuun hudduu kee harma kee laalu arginaan summa wallahi fooqirraa si darbiti maal goota ati bakka akka feete shaaffadi wayta madamiin mana hin jirre wayta jaarsi isii mana hin jirre wayta jarri mana deebite wayta jaarsi mana huccuu babal'aa kama akka madamiin kee sii bitteen beeytami madamiin huccuu akkamii akka isinii bittuun beeytanimi huccuu babal'aa isin lafa barbeekaa san isinii bitti isin isii ija laallattanii isa ofirraa lafa keettanii TikTokii seentan obboleettii tiyya TikTokii guddifachuufi miti ati kaachi deemte jireenya kee jijjiiruuf jireenya maatii keetii jijjiiruuf si galee jireenya kee jijjiiruuf ammoo huccuu harma kee mul'isu hudduu kee mul'isu godhachuun sirraan ta'u akka isin jiraadhu isin jettetti uniformii isin sitti goote godhadhuuti mataa kee gadi qabadhuuti si galee naamusaan jiraadhu waggaa 2 deemte waggaa 3 deemte 4 deemte dabalatte haga jiraatte san mataa kee gadi qabattee jiraatte jireenya kee jijjiirte foyyooyte biyyatti deebite harmaaf hudduullee badetti baasuu barbaadde biyya kee keessatti biyya namuu si ajjeesuu hin dandeenye san keessatti biyya akka feete keessatti ta'uu dandeettu san keessatti ni taata rakkoon qabu gaafa madamadaamii jirtu mootummaan keesiidha abbaan angoo keesiidha jaarsi keesiidha ajajaan keesiidha waa hundi keesiidha isiidhaan alatti uma takka gochuu hin dandeettu haga mana isii jirtutti kanaaf san akkasi beeka isituun ajaja ta duraan haadhatee biyyatti kabajuu dadhabdee duraan haadhatee ofirraa laaluu baratte madaamii ofirraa laala yoo jette qucee si cabsiti duuda si dhoyti mukaan duuda si dhoyte lafa si cabsiti wallahi haramaatii harkaa qabdu san fuutee matarra si cabsiti hin jiru waan akkasi biyya isii jirta mana isii keessa jirta humna sirra qabdi mindaa kee kasii kafalu isiidha akkuma duraan haadhatee biyyatti ceekurraa laalaa natti hin qaaqin dullatti jedhaanii haadha sideette hedduun keessa wal beena ta haadha ofii biyyatti hin kabajnetu biyyaa bahe jechaadha si galee mataa kee gadi cabsiteeti madaamii tee bira tarte baraa furguggee jedhanii jala taranii jedhanii miti nama biyyatti ofirraan nama laaluu baratetu biyya namaallee dhufee amala akkasii san mul'isee booda madaamiin duuda sin kutte jechaadha booda kaleen na dhukkube duudan na dhukkube dhaabachuu dadhabe akkas ta'uu dadhabe madaamiin na galchuu didde takka maal naa jetti deengadda na bilbilte mubee biyya galuu barbaada madaamiin yoo ati galuu barbaadde tikeetii ofii muradhu naan jette mirga qabdi tikeetii sii muru jechuu look walii galtee jara lamaaniiti madaamiin tee ati naamusa qabaannaan ati jaalala isii qabaannaan kabaja isii qabaannaan waan isiin godhi isiin jette tole jettee goonaan namni akka madaamii nama jaalatu nama kabaju hin jiru hin beeynan hundu obboleen biyya arabaatii qabna ati ammoo qoffee dhaamnaan ati naman dhageettu taanaan wallaahi muka si cabsiti maal siin jetti madaamiin maaliif tikeeta siin muruu siin jetti jedheen waggaa takka dabaladhu naan jette yoo waggaa takka hin dabaladhu jettee ammoo tuyyuu tikeetii ofii muradhuu gali look obboleettiti maatii kiyya yaade galee deebi'a waggaa 2 biraa si bira dalaga galee 7 takka 15 takka haadhatii yaade haadhatii laalee deebi'a yoo jetteen madaamiin tee tikeetii si murtii jedheen si galee akkas jedhuun akkas jedhini sobi tikeetii si amurtu deebi'ullee barbaadin ati biyyatti hafta simple as that deebitee ani bara ummati yaade biyya galee baatii takka baatii 2 turu hin deebi'a si bira dalagaan bakka biraan deebu jennaan tikeetii murte halalla deem gara biyya keeti si galee akkaataa ittiin jiraatan maslahaa ittiin jiraatan beeka obboleeyyantiya please janajjanuu miti sa'a 24 TikTokumaa fi maalirra taa'uu miti ani na ajaa'iba namni tokko laayivii ganama subii seene guyyaa guutuu laayivii mirra oole halkan guutuu laayivii marra bulu nama na ajaa'iba warabbal iza na ajaa'iba sila namni barsanuu mana madaamii keessa dalaydi how comes akkamit danda'ama garuu madaamiin duraan nama dhiiftu bilbilayyuu qabachuu nama dhoorgiti akkas godhuu nama dhoorgite madaamii baranaa tarabbi sii laaffisee ganamaa fi galgala halkanii fi guyyaa TikTok irra si oolu sitti hin dubbanne tana aarsitee miira keessa galchite yoo isiin uleedhaan duuda si cabsite yoo isiin si ajjeeftee hospitaala fiddee si darbite maal jennaan nu wanni hunduu hanga itti fayyadaman akka itti fayyadaman bakka itti fayyadaman tartiiba itti fayyadaman qaba namni ganama subii TikTokii seenee guyyaa guutu wudde yenee konjo yenee fi TikTok irra namni ara ta'uu bannaataa pilaana qabaadha TikTokii seenuudhaaf sa'a 2 sigaa bakka sa'a 2 sigaa bakka sa'a 2 sigaa sa'a kan waa dubbisi
quraana qaray masaaf quddusii dubbisi hiriyoota tee waliin taphadhu telefoona nagaa maatii kee dubbisi yuutuubii keesseen viidiyoo garagaraa waan sammuu kee jijjiiru kitaaba dubbisi saadi dami afur namni tiktok wayta gasti ufii cufe wayta mana ufii cufe gasti mana nama bira irraa argita harata oromote wallahi addunyaa tanarraa namni akka oromoo social media itti taphaten jiru namni akka oromoo social media itti taphaten jiru maaliif beetani barnoota hin qabnu bakka akka timirti natsaanan barnoota irraa fagoo jirra bakka እና በቃ ሁሉ ነገር ለከት ይኑረው ወኖ hanga qabaachuu qaba bakka wanni hunduu masmara qabaachuu qaba sigale namni tokko bari ani nama rabbiiti jedhee masgiida sa'aadii damee afur masgiida keessa yoo taa'e dabran masgiid nutti aara ani nama geetaati Yesuus sawleen jedhee sa'aadii damee afur beeta kiristaana keessa yoo ta'e dhuufuudhaan beeta kiristaana ajeessa bar gabbayuu qabda andaan gisee waxaa maalota alabbe luka kee diriirfachuu qabda namni akkami sa'aadii damee afur tiktokii keessa ta'a namni akkami sa'aadii damee afur facebook marra jira online no 724 online marra jira namni sun maal goda namni sun ende mana madami jirtami dalagaan si widdeemi namittiin tuni haatachi keessa taphattuu himi dalagi bakka dalagi sa'aatii boqonnaa keetii zanaa jedhi fataa jedhi namni tokko tiktokii yoo seene sa'aatiin tokko isan ga'u sa'aatiin laman ga'u warri shiqqalaa laaltanis nama warra asirraa geemii taphatu isaan biizinasa mataa isaanii dalagaaran si galee ati biizinasni kee mana madaamii dhiquudhaami anillee kaampaanii keessa dalaguudha namu dalagaa isaa qaba isaan atamma sirra sa'aadii damee afurteetteef namni sadaqaa si kennu jiru sadaqaan abbaa qabdi obboleettitiya ati asirraa iyyaa yoo oolte namni sitti hin kennu jiru kabiraatu jira abbaan sadaqaan rabbi karaa baneef kan namni oseene marti waati darbatu malee biran tarre almost mee laala nam daqiiqaa 25 asirra namni tokko abaaboo tokko natti hin kenne nama sadaqaatii miti ay situun bila raasu natti hin kennan bakka biraa deemtee ammoo namuma si arrabsu kana haadhatee akkas godhe abbaa kee akkas godhe diqaalaa ilmoo diqaalaa shamaa ilmoo shamaa osoo inni jedhee gubbaa kanarraa iyyuu jalaa leencatti kenna si gale akkasin nu uume rabbi nama sadaqaa rabbi aanjaa godhee fi nama sadaqaa rabbi haraama itti godhe nama sabaaf dubbatu rabbi sadaqaa ittiin kennu us dhaabe boo eenyu membarii naa ta'e siin jedheen akka jennaa waan akkenna hin ta'u jechaa obboleettitiya homa hundaafuu akkasi deema nama arrabsutu kabaja qaba miidiyaa kanarratti keessattuu tiktok irratti namni nama kabaju namni naamusa qabu namni ummataaf dubbatu namni karaa sitti agarsiisu kabajan qabu xiqqaataadha si galee yoo fedhe amma sagalee maa waraabee kana sagalee amma maanaasa'u kana waraabee waan biraa jala gadhiisee sitti wannoo godhachaan soo maal jechuu barbaadeeti ufaa beeynu obboleen kiyya please uf beekuun baay'ee barbaachisaadha anas keessa taa'ee ammas taa'ee muuziqaa itti banee hosin biraa deeme nama 30 40 50 jalan teettan haga guyyaa gaboruutittillee sanii miti meen pointiin an asirraa dubbataa jiru wannan si dabarsuu barbaade maani si fayyadamoo sin fayyaduudha nama si fayyadu bira dhaqi nama sin fayyadne jala wanni ati teettee yeroo kee wees gootuuf takkallee hin jiru si galee እና shamarran biyya arabaa ammoo aga duutanii ufin eegina rabbii keessan sodaadha nama si ajjeesuun beektu maata fakar maa waan adda walanan nama si ajjeesuun beektu jechaadha nama si ajjeesuun beektu namni tokko ka jaalala keetiif sitti dhiyaatu hin jiru dhugaa jirtu siima ilmoon namaa tokkochi ka jaalala keetiif sitti dhufu si dubbisu hin jiru namni sitti dhufe kamu faayidaa wayiitiif si dhufa na amantee dhiiftu maatii kee kabaji haadhaaf abbaa kee kabaji obboleen kee kabaji obboleessi keetu daangaa malee waan hin taaneen yeroo mara mallaqa ergi kasiin jedhu taate biloog godhi uf keessa biloog godhi gaafa siin jedhu onnee tee keessa biloog godhi siin jechaan jiru obboleessa kee tiruu keeti foon keeti masmara inni ittiin birriif si cunqusan ofirraa biloog godhi ati ufii jijjiiramuuf baate jijjiiramii gali gaafa nama taate haadha miliyoona 5 miliyoona 6 taate rakkoon qabu itti kennita teetii 200 baankii keessaa qabdaa 50 si gaafata inni 50 san ergite 150 si hafe ammallee obboleettiin tee turtee 30 si gaafatti san ergite 200 teetime 120 deebite bararraa baratti waggarraa waggatti birriin tee gaddeemu malee ol hin deemtu barana haatee gargaarti bara dhufu abbee gargaarti bara kaan obboleessa kee gargaarti bara kaan ollaa keetii namni du'e birrii ergita bara kaan sadaqaa baasuufi qotilee bitta bara kaan ati bararratti akkaawuntiin kee 200 300 500 bira ol hin tarochaan sigale lafa naabitaa jettee birriin ati biyyatti ergitu lafa seeran qabne 400 500 si bitani waggarraa waggatti jijjiiramni hin jiru waggarraa waggatti sodaadha mootummaan lafa seeran qabne bitte narraa fudhate cinqaa boo'icha sigale
warrummaan lafa keesi lafa siibite warri keessun naannoon sun faayidaa hin qabu. Gaafati jalqaba lafa naabita jettuun lafa seera hin qabne 400 4,500 siibita. Akkami naannoon lafa kiyyaa sun jijjiirame yoo ati jetteen abboo naannoon sun faayidaa hin qabu. Wallahi lafa seera hin qabne tana mootummaan akkuma akka godha. Sodama sitti naqanii jecha soda. Kanaaf obboleeyyantiya I talk too much. Baay'ee haasa'uun barbaanne dhimma mucattii tanaa irratti waan gootan godha. Viidiyoon Facebook kiyya jala jira. Nama 130 jirtanii reef nama 200 hoytu as jira. Dhaqaatii Mubaarak Baalee jedhaa sarchi godhaati. Achumaanuu fooloo na godha. At kafluubbatime. Achumaanuu fooloo na godha. Viidiyoo san laala. Lakkoofsi mucattii duute bakki isiin jirtu beeku achirra jira. Warri Dubaay jirtan keessattuu bilbilaa fi dubbisa taankii warri sheer godhaartan baay'ee tokko galatooma. Really appreciate it. Dubbisa akkuma gootan godha maatii mucayyoo tanaa biraan viidiyoo kana gaya. Akkamitti akka biyyaa baate yooma biyyaa baate akkamitti akka duute warra bira daleeddutu beeka waan ta'eef wanni sun addaan haa bahu. Wanni an sodaataa jiru osoo ummanni kenna maatiin argatee mucattii tana ragaa isiin funaanin Araboonni akkan awwaallee sodaadhe. Araboonni yoo awwaalte wanni ati irraa qorattu tokko hin jiru. Sababa isiin itti duute beekuu hin dandeettu. Mucattiin tun mucattii eenyu akka taate beekuu hin dandeettu. Sigalee kanaaf maatiin kasaaraa guddaa keessa seenaa jechaadha. Isin warri biyya Arabaa jirtan ammallee gaafa duutuun beektu, gaafa dhibamtuun beektu, gaafa qabamtee biyya galtuun beektu, gaafa haatee biyyaa rakkatteen beektu, gaafa rakkoon maali boona nama kan nama bilbilaa oolu. Yaa uummata wasaka yaake. Akkas godhaa bareedduudhaan tiye. Bakka miskiinnan tiye. Isin shamarran biyya Arabaa jechuun yaa gariitu awwaaltaa naachu. Lafee dugugguruu biyyattii sanii jechuun isin shamarran biyya Arabaati. Masgiinni isiniin ijaaramaa, birri isiniirtu guuraa. Rakkataan isiniin qarqaaramaa, birri isiniitu guuraa. Sheen isiniin makiinaa bitataa, birri isiniitu guuraa. Sheen isiniin mana ijaarataa, birri isiniitu guuraa. Qeessiin isiniin mana ijaarataa, birri isinirraa guuranii. Beeta Kiristaan isiniin ijaaramaa, birriin isinirraa guuramaa. Namni biyya Awurooppaa, biyya Ameerikaa, biyya Faranjii jedhu ana dabalatee jecha wallaahi hin kenninu. Sumuni ansate maaliif beetanii jireenyi keenya barnoota hedduu keessa nu dabarsee jira. Waa hedduu barannee waa hedduu arginee jira. Rakkannees rakkina bal'innas waa hedduu arginee sammuu keenya namas madaallee manni barnoota asii ammoo nu qaree attisti nuun jedhanii nu qaranii nu baasanii namni biyya Faranjii jiru kijibaa malee kasobaa malee kasirraa oduu oofu malee birraa isatti miskiinnan isinu bakka ijoollee biyya Arabaa kana beeta Kiristaan lama siraat masgiid lama siraat yataamaman lama ardaat sigale warri haadhatee sanii mana qorqorroo ijaaree haadhatee san mana citaa keessaa baase bijoo shamara biyya Arabaati jaalattee jibbite namni haadhatee san birdilibsii bareedaa uffisaa jiru ijoollee biyya Arabaati namni biyya Faranjii minimum waaqa ello warningi na kenna minimum waaqa ello kijibnanu ana dabalate biyya galee ganda keessa deeme waan walit dhaye haga bashannane homa takko osoo hin jijjiirin deebi'ani yeroo biyya galu jecha ijoollee biyya Arabaa ammoo birdilibsii baatee shaanxaa 18 biyya galteet ollaa mara uffata qooddeet miskiintitti waan qabde hunda fixatteet baatii jaabooda daalachooytee akkuma qullaa mallee biyya Arabaatitti deebiti. Ani saniin godhu. Sigale birriitti ya baankii keessa kaadhee biraa deebi'a. Miskiinni biyya Arabaa san godhuu hin dandeettan. Fayyaalummaa keessan jecha kan argee namni isin taphata soo ufii wal gargaara. Ammallee dhaamsi dhumaa isin biraa deema. Garee uumnee ijoollee shamarran biyya Arabaa garee uumnee akkana isin goonee akkas amma ajanda amma sheer godha waan ajaa'ibaa yaadadhe. Xuruut poointi listaachuu wallaahi laazim sheer arguliin bannaataachuu ziga waan agarraan dubbatiin isin hima. Dafi sheer godhi taaf godhamee sheer godha. Dafa mana madi balamanga waan ajaiba qabti ajaiba waan agamma irraan dubbatin isinima video yoo dalage video daqiiqa lama sadii bakka ala as charasanyim yaada keenan fichisiisu iskittaan dhayuu miti sigale sheer godha shamarran biyya Arabaa garee amma uumame garee amma shamarran biyya Arabaa gurmeessinee isin jijjiirraa akkana achirraa waa isinima sheer godha tolo bal ulat mato sawam wayne mume nimma kanarraa garraa osoo naasayin turuun kiyyayyuu qoccany kota mana Arab sama duga jirtu duga haddoytu isini me simbiraba kota Arab sawari na Arab sita duga haddoytu isinitti tolle kanama kamittu tolle isinitti me isinit darbe set fetun fudatta
fedhuu baattu muka nyaattaa sitti meesi biraa tara. Shamarran biyya Arabaa gurmeessina gareen jedhu shamara nama 3 moo 4 dhufe amma. Shamara 3 moo 4 dhufe propaganda mataa isaanii qabatanii bakki ka'umsaa mana Mubaarik Musammaati waan kana ka qindeesse waan kana duubaan ka jiru Mubaarik Musammaati. Dhageeffadha. Mubaarik Musammaa ጓደኛዬ ነው በጣም ነው የምወደው ማከብረው ሲገለ bakka itti deeggaru qaba bakka itti deeggarre qaba. Propaganda kana kalafa kaa'e Mubaarik Musammaati achirraa shamara nama 3 amma garee 4tu jira. Gareen 4 kun propaganda addaa qabataniiti shamarran biyya Arabaa gargaarra. Look shamarran biyya Arabaa gargaarra. Waan jedhu qabataniiti isinitti gadi baan. Obboleetti diyam. Namni biyya keessa taa'ee si biyya Arabaa jirtu si gargaaru nobody. Namni tokko si gargaaru hin danda'u. Wanni isaan propaganda kana fidanii dhufaniif tokko beekamtii mataa ofiitiin argachuuf lama mallaqa garaagaraatiin amma isin walitti qabuyyuu eegaltanii jirtan. Mallaqa walitti qabuu eegaltanii jirtanii garee sanirra mallaqni guuramuu eegalee jira. Guyyaa tokko dhiyooma kana osoo an jala taa'u namni wayii qarshii 45,000 dogonkoraan isinirra galchennaan hudduu harree seeni jedhaniin wanni si deebifnu hin jiru. Hudduu harree tiisalii marseeni jedhanii. Look tokkoffaa beekamtii ofii isinirratti fidachuudha. Lammata immoo homatee naa ta'u birrii isin walitti qabdan garee san keessatti wal geettanii nama 400-500 ta'u haguma feetan taati birriin 3,000 fi 4,010 atachitti walitti qabdu gaafa bakka takkatti walitti gale vaaliyuu qabachaadha. Bakka guddaa qaba. 5,500 yoo namni 500 walitti qabe birrii guddaadha. Namoota saniif biizinasa ajaa'ibaa bantanii jirtan. Ati kanan beektu. Biizinasa ajaa'ibaa namni sa'aa 24 laayivii taa'ee akkana isinii goona karoora akkanaa isinii goone akkas isinii goone jedhee sittiin deemu namicha tuyyuu jedhan. Nama mucaa daa'ima ari'eeti mucaan fiigee muka jalaa kore. Gaafa muka jalaa kore gadi buutuu jedheen abbaan mucaadhaan. Bu'i gadi hin bu'u jedheen. Ibbuutaa bu'i jedheen hin bu'u jedheen mucaalleen. Sintuquu koottu bu'ii jedheen mucaan namichi. Sintuquma san maaltu fide. Sintuquu san maaltu fide jedheen. Sigalee obboleeyyan tiyya birrii qabaannaan birrii kee baankiirra kaadhu. Let me tell you. Birrii qabaannaan birrii kee baankiirra kaadhu. Yoo hin qabaanne rabbuu siin kennine taa'i. Wanni ati garee uumame keessatti baatitti birrii 5,000 yookaan birrii 2,000 ergitee lafti ati biyyarraa argattu makiinaan ati biyya bitattu baankiin ati sumuun takka hin jiru jechaadha. Tooftaa ittiin birrii si nyaatan. Awurooppaa kana keessatti Ameerikaa kana keessatti waan nu godhaa turan beektanii Ameerikaa kana keessatti diaasporaadha biyyatti mana isinii kennina mana isinii ijaarraa lafa isinii binnaa jedhaniiti. Nama 15 garee walitti qabaniiti miliyoona 2 miliyoona 3 irraa guuran ijoollee. Gaafa tokko nama 17 walitti qabaniiti ijoollee diaasporaa nama 17 walitti qabanii mubee garee kana seeni miliyoona 3 kafallaa lafatu nuu kennama lafti sun ammoo manni irra ijaaramee harka nu gaanaan jedhan jettaniire ala ta'u ani waan jedhen isinummaan fudhadhaani lafalleen qaba manallee biyyaan qaba isin dhaqaa fudhadhaa jedhen. Hardi waggaa 4 summa wallahi nama 17 miliyoona 3 irraa fudhatanii hardhatu lafti hin jirtu birriin hin jirtu makiinaan hin jiru manni hin jiru jechaadha. Namoonni gaafsan garee san gurmeessanii birrii san guuran hundi isaanii bittinnaanii jiran. Sigalee ati biyya ormaa keessa jirtaa rakkattu miskiintittiin baatitti garee dhadhanii 2,255 sirraa guuranii birriin jaraaf birrii guddaadhaa gaafa walirra guuramee dhufe. Sigalee dhumarratti ati maal taata? Zeeroo taata jechaadha. Booda birrii 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 baatii 5 5,000 yoo kennite birrii 25,000. Booda gaafa garee san keessa fonqolchanii si baasan birrii 25,000 bootta. Wanni bootti takka hin jiru jechaadha. Jaraaf birrii sun guddaadha. Siif ammoo tuyyuu ammatti xiqqaa si fakkaata. Tokkoffaan sobamtaa, lammaffaa birrii kee kasartaa, birrii san haadhateetiif yoo biyya ergite haati tee jireenya ittiin jiraatti. Namni geemii baratee beekaa geemii. Sigalee akkas godhaa obboleettii gareen ati keessa seentee jireenya kee itti jijjiirtu hin jiru. Namni si shawwadee garee keessa si seenchisee mallaqa sirraa nyaatini jiraachuu barbaannaan haadhateetitti ergu birrii abbaa keetitti ergi. Kootilee tokko si bitee si gabbisee si haa gurguru. Sa'a tokko sa'a dhalu bitee iddoo keessatti si haa hidhu abbaan kee. Saani irra 50 ati bitte gaafa waggaa tokko saani sun 2 ta'a 150 1,200 gurgurataa jechaadha. Ennaate birrii 25,000 nama biraatti ergitee namni biraatti nagadatu san lukkuu 200 lukkuu 300 bitiiti haati ta'e irraa killee gurgurattee haa fayyadamtu. Karaa salphaa
Kakanarraan ale hafe namoonni garee galanii birrii ati irra guurattee achitti lafti ati argattu wallahi rabbii tokkochaan sii kakadhaa birriin ati biyyatti ergite lafti ati argattu takka hin jiru. Lafti ati argattu takka hin jiru. Manni sii ijaaramu tokko hin jiru. Namni maqaa keetiin baankii sii sochoosu tokko hin jiru obboleessa kee obboleettiti. Kijiba ummanni asirra afuufee birrii sirraa guuratuun kana naqqa'uu qabda. Maal jedhaan achi ijoollee biyya Awurooppaa fi Ameerikaa jirtu shamarran seensiftanii jennaan hin seensifnuu jette gareen sun. Maaliif jennaan hin seensifnu bakka. Maaliif hin seensifne beektaa? Ijoolleen biyya Ameerikaa biyya Awurooppaa jirtu gaafii gaafatti. Why am I paying this money? Where is this money going to? What is the benefit I'm going to get from it? Gaafii kana gaafatti si galee maaliif birrii kana kenna? Eenyutti kenna? Eenyuun fayyaduufi? Benefinni birrii kanaan sitti erguudhaan argadhu maa inni jettee gaafii gaafatti ijoolleen Ameerikaa ijoolleen Awurooppaa. Zimbilo birraachuun haysatu. Miskiin tittiin biyya Arabaa ergi jennaan ergu kootu jennaan dhufu as jala taayi taap godhennaan taap godhu si galee. Yene konjo ene naat miskin titti daa'imatiya gana kutaa saddeet ministirii jiinnaaniin aartee biyyaa baate gana jaalallee kee ka jalqabaa dubrummaa kee inni sirraa fudhatee sin barbaadu siin jennaan aartee biyyaa baate maatirikii fudhattee maatirikiin piripaarooturii seenuu si dhoorginaan aartee biyyaa baate mucattiin ollaa teessanii aaminaan Dubaayin deemtee warraa birdilibsii erginaan atillee haadhatiyyaa birdilibsii ergattee biyyaa baate si galee. Ati kana hundan beetu miskiintittiiti ya bareedduuti ya kichuuti ummanni si nyaachuu jira sitti fayyadamu jira si siin galu gaafni si galu gaafa nyaatamtee bututtee dhaabachuu dadhabde si galee bakka dhiisaa bannaa taachuu jaalalleen kee ka gaaf dubrummaa sirraa fudhatee ati aartee biyyaa baatellee amma fuudhee jira birrii ittiin ergin ta biraa qaba si galee mucattiin ollaa keessanii ka gaafa isin birdilibsii biyyatti erginaaniin ati aartee akkamitti aatiti ya qullaa rafti isi ollaanti birdilibsii qabdi jettee ati biyyaa baate sun har'a haadhaa mana ijaartee jirti. Gaaf sanatti birdilibsii fi dorgomuu biyyaa baate atillee mana ijaare. Kompitiishin akkanaa keessa seeni malee nama shamara 20-30 walii isinii qabne biyyaa mana argattanii lafa argattanii no completely wrong. Injiru waan akkasii bareedduuti. Namni san sii godhu injiru. Injirti ijoolleen amma akkas jettee garee uumtee birrii isinirraa guuraa jirtu seentee bayaa jirtiin arga. Si galee hin danda'amu siin jedha obboleettitiya. Please ijoollee wallaggaa waan kana keessa hirmaannaan qabdu waaqa saman billaahi summa wallahi. Hin beeyti ijoollee baratte. Ijoollee walloo dhimma kana keessa harkan qabdu. Injirti hin beeyti. Hin beeyti seentu. Ijoolleen harargee hin jirtu. Warri kana keessa ijoolleen shawaatu hin jirtu. Warri kana keessa nyaatamaa jiru daalatti sikkoo fi mandooti ijoollee harsiitiif ijoollee baaleeti daalota tiyya miskiinanti tabakka maraa akkuma sa'a mar'ataa dhayitan piliis dhaabbadda bakkuma maran dhaqina si galee imoo keessatti sheekonni murrii mucuk isinirraa gootee isinirraa fittee qullaa isin galchite isin fuunatte yoo dikkaate shamara 15 beekan ta ustaazonni imoo keessatti janajjantee birrii mucuk irraa gootee qullaa galchite. Kullama kana ay si komandootiya umunda fusin jaaladha kibarullin jedhe mucaan warabbal kaaba isin jaaladha dhumarratti Facebook kiyya jala deemaati mucattii tana laala bilbila achirra jira mucaa sani bilbila ijoollee warra Dubaay jirtan keessattu mucaa san bilbilaati akkamitti akka argitan mucaan isinii hima mucaallee baay'ee biizii godhuun ooltanii I think umatee haa ta'u namaaf dhaqqaba baqamees namoonni seenuu barbaadammaanne goota meeyye Liidiyaa sana buuse wallahi nti Mobe. oh oye Salamu alaikum. wa alaikum salam Ashna gara mati. fayyada Gara sarabbi na gara. jirra baga jiraatti Okay, nagashu keetti galatoomii si argachuu kotti gammadeen jira. baga gammadee jiraadhu ammas Ayyeen sin hordofa waan gaariidha waan ati hojjettu jechuun waan dhugaarrattidha kan ati haasoftu. Baay'een si kabaja baay'een si jaalata. duuba nama dhugaa haasa'u namni akkamitti jaalata akkamitti na jaalata reeti namni dhugaa jaalata. Nama dhugaa dubbatu yoomiyyuu hin deeggaranii dhugaa nama dubbatu dhugaanii
inqallatti malee hin cittu mitiire namni dhugaa dubbatu maaliif jibbama? Tole ayyee galatoome. Eshi mubee waasti mub jedheen addanumarraatiin akka carraa ta'e viidiyoo Amaanu'eel Tasfaayee kan jedhu wayii ilaaltee turte ati yoo dingata argiteetta ta'e mucaa funyaan isaarrallee akka madaawii kan jiru. Beeku boo maal irratti hojjete? Laa jechuun maal dhabeetta rakkina guddaa keessa jira mucaa Wallagga lixaadhanna viidiyoo isaa ufuma kee galii ilaaliiti maal ta'anuu gargaarsiiste mucaa sana. Maal keetinni? Aroomayyuu miti miidiyaa kanarratti hambaree baay'ee iddoo torbadha kan rukutamee viidiyoo isaa galii ilaalee asumarratti hambaree ani omaayyuu goomti. Maaltu rukutere? Itoo baajaajii shufeeriidhaa jedhee baajaajii shufeeriidhaa akka carraa ta'ee lolatu jira ture sana gidduutti dhaqeen gidduu galee achi booddee immoo yerasicha ukaasatu narratti roobee jedheenna bakka torbadha miilli isaa iddoo hundumti isaa qaamni isaa hunduyyuu sibiiladha mucaan isaallee mucaa waggaa 5dha kan inni qabu mucaan isaa an isheellee hin hojjetu atumti ofuma keeti mubee ana iyyuu ton ta'e ofuma kee viidiyoo isaa galii ilaali. Okay, video isaa share naa godha ye. Okay, video isaa share siin godha atumti mataan keeti galii ilaali ana rayyuuti. Tole ishaaloko. Eshi mubee ammuma share sii godha eshi. Marhaba taate. Okay, galatoome mubee. Galatoometis. Tole maa inni Sumayyaa maal barbaadde? Mubisha, salam alaikum. Waalaikum salaam. Mal salama mana yala kama mstari erisi mal khair inshallah. Mani ka sirala taftina gmami. Amma dhufte ay ndagenne asa ki anama gamma so daqiiqa 30 ol. Wallahi mubiya mu dhufnan sama jala ulseni wallahi. Mubiya naan jedin kama jechu. Mubiya talaalech inni. Ziyaado jirta sani. Mucayyoo tana Dubaay keessatti gaafa guyyaa 5 duute madaamii fi jaarsisi fidanii achi hospitaala keessatti gatanii biraa deemanii maqaa isii qofatu jira. Maqaan isii Zobda Nasro Hussein jedha. Achirratti arge waraqaan kana bira geessanii muslima taate kiristaana. Muslima taate kiristaana taate namummaa fi wannoo jechuun jirra malee maaltu nu ga'ee miti kakattu muslima taate kiristaana taate rabu. Du'aayii kadhachuu fanii fayyidaa. Du'aayii nama maraa kadhatan. Du'aayii muslima qofaa kadhatta du'aayii. Anyways akkas harkaa buttee baqashee. Akkasi qabadha. Dursa namummaa dursa amantii osoo hin taane tokkoffaa intala biyya arabaa keessatti irra ga'e. Jechuun gaamu biyya ilaalaa. Habibi watu kudegefado. Kesa bai bakka sanin damadam. Adama so taini yani muslimo kristana makfira kadannaa fi masin jechu barbaade malee waan biraa kan biraati fi miti habibi. Tole yene uddish yene ud. Anyways, kachati Dubai kesa. Al-Qasim hospital Al-Qasim jedhu keessa jirti. Video yeroo afur yeroo 5 asirratti. Akkasi ani chargean beeku ani Dubai keessa wanne hospitala Al-Qasimiyyaa charge keessatti argamaa jechuudha. Bakka an Dubai keessa wanne beeku abbaa giddiiti fi wanne qaba beekan. Lak ani ka beeku abbaa giddiiti fi fooqii guddicha san qofa beeka. Fooqii sin maqaatti waafta. Hayyem wanni barbaachisu mijattiin tanne faamilii ittiin argamne mijattiin kontraata keessa hin jirtu seera qabeetti miti. Hin beeku urga dhuftee baatii 4 ta'uu qofa beeka. Okay. Baatii 4 naan jedhanii duute maatiin hin jiru maatii itti barbaadaadha. Jechuun asota akkamitti faamilii itti barbaada malee jechuun biyya kana amma namni akkatti namni du'e kun akkatti hin beeksisuuf suuraa asii oriijinaalin argamuu hin danda'u. In argine ani mucaan reeffa qofa argee suuraa kana kaasee maqaa waliin erge wanni beeku hin jiru.
warrin beeka haatiin beeka osoo argite abbaan wanda gongorun qabne beena bar wanda gongorun qabne amma warra baadiyaan beektaa shabakaan qabanii warreen silkii akkasii fayyadamne jiraachuu danda'anii warroonni akkanaa haadha fi abbaan argachuu hin danda'an amma biyaansa suuraa isii lormaanii suura paaspooratu argachuu danda'anii biyaansi namni akkasitti waan akkasii sadan maka du'e kanarraa suuraa lormaanii san osoo mul'ate wayyi jechuu barbaadetti qaba paaspoorarra jiruyyuu. Naagalee bara amma yoo viidiyoo kana namni akkanatti yoo olii gadi oofe viidiyoo nama TikTok irraa yeroo 4 yeroo 5 fee TikTokin irraa balleesse Facebook irra jira yoo share olii gadi godhan haati mucattii fi yoo argiten beekti gara beeka abbaan yoo argen beeka akkanumatti anaaf siif haara malee abbaa baadha haara miti wallahi hin beeku umatakka mul'is maqaa qofa Itoophiyaa ta'uu achirratti jira bakka jirtanitti share godha Oromoo ta'uu arabtichi mucatti mee jira kanarraa fe paaspoortii illee harkaa qabanii naan jedhe na dhoorgatanii naan jedhe mucaan paaspoortii na dhoorgatte araboonni kana rakkoo bakka paaspoortii sani so amma yoo share godhanii maatii bira yoo ga'e maatiin ejansii isiin irraan deemten beeka ejansiin qabanii ejansiin arabtichetti ergen beeka bifa saniin namni yoo namni ajjeesellee yoo dhibamtee akid dhibamtee waan duute natti hin fakkaatu osoo dhibamtee duute ragaa dhibamuu isii mana yaalaa waan jiruuf arabni achi gattee biraan dheessitu ture so marakkoo wayi tura. Yaa malaki yaa warra Dubaayin keessa jirtanii baabaa Nuraddiin tokkotti share goonuura yaa iyyaabatu. Baba Nuruddin iskita da mosi sokare. Me la wallahi ti da wala kwame ti wala kalli mubarakin alladini ti wallahi wannan kun dirkama lukuna mati. Jechuun jarri kum nagari dalaguu dandeetti da malee ambar kalladu tinjiru jarri jara iskita do to argamale. Okay, san jechuun jira ka ani bar nam wali share goda. Barkaati singal chaajo le malif senu. Share goda me hundi kesani. Share goda me hundi kesani share ol jala goda abba jara rabbi brabuso. Mube salaam alaikum. Dalote simpe kamu. Assalamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum assalam warahmatullahi. Jirtu. Mube kale galgala le sialan ture. Aye. Sedagefatan ture.